إيه هاوي تنتريني بلا شتى أخي كديا ويلي كيسن زينيني مالك فيها بلي ساكي جنة سيما أما اللي رديبك جزء والهمون أكنا ما يمشي بتوتن تمام ميغن ده مالك ميغن ده سيف كنا ميغن ده ميغن ده إيه سرتي لا ميغن ده يا أخي سيف كنا أكن ده نتمي يو أكن تقول لك كاشينا موديسي إدو هنجتو سي أيام ده سي إيرو دندا غرو مش دقيس موديسا إيرو سي كنو دندا ماله أني أرك اللي كيسانكو غرو أدور أجي يروح كنجي باريدا أدو مثلا كوفا كران روما تينا بقيس هذا دولار ونرى براتان جالي ركون كاب كران درو بمن بقيس سي كان بارو دافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل توتا فردفتو تكينا جرتو بقى سنجرت النجين جراتو قبل توتا فردفتو تكيا هر بقى تركم اللين ما بيتن جري هذا ولا ما قال حاجة ناس رفيف همو حاجة سو اتيادين بقى كانت يوكا وادا جاي رفيف جودا ولا ما قال عن جودا بقى يوكا وان تقول رايادين التيرو وادا جاي تو هقد دام بفتو سمدتي جودا أكو وادا جاي في غار رفيف ولا ما قال من أبديتي أرجعاني بيتني هر أكو ماي كنا نمني هندوكو بقى وسبون تو برباج شبهي للالي غند نسوتو كجلين إيسين للالو تجرا جودا قويا لما فسدي أفرو كنا كيسافو من دقي من نماتي تي أكوان يون نرجتي تجودا galme qabadho ligate deemuutti jira keessaafu ammoo manni takka nama yookaa fira isii yookaa saahibban isii bakka akkasiisaniin fa'a irra deddeebi'ee lallaaluudhaan walumaa galaan osoo jedhuu namni wayii waa naa himee mana nama wayii nama shakkan as keessa naa himanii hajjii fi abdii osuma jedhanuu keessan taajjii tana keessa gajjabeessanii mee innillee wiciitii wayii tachiraati yoo fageessitee deemuu baattee yookaan achuma sirreeffattee siif bareedaan jedhanii inni walumaa galaan fiigaa dhufe jechuudha garuu ammoo ani hagam tokko illee yoo hajjii shakkee micee tana ammoo walumaa galaan amma kabajamtoota furdiftoota kiyyaa waa hundaa kamuuf duratti isini gaafadhee irraa baru ta'a jechuudha yoo rabbiin wal geessee asitti argamte silaafuu argamte yoo ammoo kijibas taate addaan baafachuun kiyyaa nagaya jechuudha ruhaan garanaaf jirti moo jirtu osoo taa'ee bilaashatti niyyaan gara lama nan deebiin jechuudha isa irraa addaan baafachuudhaaf asii waamee dhufe jechuudha asumaan kabajamtoota furdiftoota kiyyaa waan silaa irraa wanni ta'e jira jechuudha namni na himellee ammoo nama kijibuu miti jechuudha garuu ammoo dubbiillee na fakkaatuu didduu dubbiillee na fakkaatu namni ani ammoo natti himee nama silaa an shakkuu miti nama silaa waa dhugaa dubbatu malee dubbiillee lafaa kaasee haasa'uu miti jechuudha walumaa galaan garuu ammoo waan kana ammoo hagam tokko dhugaa akka addaan itti baafadhu hajjiin silaafuu mallaqa irraalleen hafuu dhugaa feenaan jechuudha mallaqa irraalleen hafuu dhugaa feenaan jechuudha haga feete haga barbaadasii kenna garuu ammoo hicciiti maquu qabdu wayii yoo jiraatte haada irraan sii miti namuma irraan itti dhufullee yoo qabaatte jedhee yoo waan kee lafa jirti jedhee waan beekurraa silaafuu inni nan dhoysu jedhee yaadda mallaqa ofii waan kee alaa xuuli jennaani kanaaf ammoo ammaaf ammoo kabajamtoota furdiftoota kiyya kaameraallee asuma kaayee dhoysee akka piraankiillee osoo hin ta'in jechuudha dhoysee waan inni jedhullee yoo keessaa qabaates ragaafillee guyyaa tokko yoo waakkates yoo qismiinillee qabsiisu taates wanni kun ragaadha kanaaf ammoo yoo dhugaadhaan mallaqaaf jecha namni nama dhoysee hagana yookaan waan quba qabu tokko dhoysu taate jechuudha haadhaaf abbaan yookaan keessaafu haati sabboontuu agarsiisa irra kataartu namni hunduu quba qaba yoo mallaqa saniif jecha ammoo inni cal'isillee mallaqa san halli itti goggodhee afaan inni baafachiisa garuu ammoo yoo dubbii wayii yookaan dhugaa wayii jiraatte viidiyoo kanallee akka waraabee viidiyoon kunillee akka waraabee kaameraan kunillee akka dhukatee hatta yoo hatta haati manaa isaa caaltuullee jechuudha dhugaa irraan gortu yoo abeette yoo inni dubbii isa keessa argite ta'isii dhoysullee yoo as keessatti akka dhoysaati ani irraa waraabee isittuu garsiise jechuudha isiillee ol baateen hojii hin dhaabatti hatta viidiyoo kanallee chaanaaluma isaa irratti illee gadhiisee birattillee tokko bira akka ragaatiif filaasha keessa kaa'aa jechuudha. Kanaaf kabajamtoota furdiftoota kiyyaa qophii kenna katumuraa wajjin turaa isin kabajamtoota furdiftoota kiyyaa kun amma wajjin dhufaaraa kaameraallee akkuma argitanii kaameraallee dhoyseetuma taa'ee eegaara jechuudha rabbi waan keeriin dhageessisi yaa rabbi waan keeriin dhageessisi seen hajji jirta waalaikum salaam warahmatullahi taa'e kosa maal seen yaa kii maal seenaa mee taa'e mee goota maal si goota mee taa'e ala si goota taa'e mee taa'e maal taa'e goota Está. Asuma tadi sa. Jirta ka? Kan. Kaya gani? Nagmo. Ya abo me dad. Mali ka malta. Ya rab an kairin dhageysa saadum ne ka ya rab. Haja cimtu dhufe abo haja cimtu haja dabbi haja ani arifachiiftu. Mali. Wallahi akkuma
Mee maal siin jedha maal siin jedha inshaallah nasii maajii dhagaye wali dheessuu laffaaf dowraa teellee dhiisii dha'uu sama har'aa jaajamtuu dhufe. Maali waan danda'u taana hin danda'e waan danda'e. Hin dandeetta nasiima waan itti barbaaddullee gamas keessa beekullee ni jirti wanni keellee ni jirti garuu ammoo namatti akkana hin jedhin dha'uu samata nasiima. Dhuguma imalaa nasiima gizee takka beeki namni taphata gizee tokko ammoo gizee namarraa as keetti dhufa ramqatala taasiidhaan. Maa barakkattee? La oduu wayii xixiqqoo takka harkaa qabdachaa dhagaye obboleessi kiyya nasiima. Waan ati barbaaddu hundallee siif jirti osoo si andaal nasiima nama akkati waa kanneen bara lafa dura kana hunda si himaara malee silaa beeki tanaan keettu. Garuu la jechuu jibbaan lo'u samaati. Jaartii nagaa bultee naan. Wama takka illee nasiima dhageeka wama takka rakkoon qabu nasiima dhageeka akka waa kanne qofaaf tana waan feetallee ni jira nasiima garuu ammoo laa jechuun mammaadha. Ragaa qabatamallee qabaa garuu ammoo anaaf si ragaanillee waliin geenyu garuu ammoo waan ati feetu qofa naaf himteetu waan harkaa qabdu waan silaan icciitii san dhoysiteef bakka kana jirtii waan kana dhoyseellee nan sin gaafadhu bakka kana jirtii naan jettaa anammoo waan kee hagana naan jetta walumaa galtee ittifaaqiyyaa dhiirumti sanii dhufe. Taam amma maaltu badanii maaltu jedhee ni beeyta waan badina siima dhageeka waan badillee ni beeyta waan hin dhufeefillee nima beeyta waan hin dhufeefillee meeqa feeta. Aboo natti maal barbaadanirra aboo. Aboo afaan oromoo kana siif hin galu si. Maaltu naa galama yaani maaltu maalte yaani waa si jalaate si jala waa hati qabamu. Waan balleessi yoo jiraate waan akkanaa balleessiirta waan akkanaa akkam gootee na gaafadha. Yaa akii miiroo samata yaa kinatti ni reesin kaajjii waan dhufeefillee ni beeyta akkanattu ni beeyta guyyaa sabboontuu gatanaan dura fuudhuu deemta takka yookaan asiimaa dhiisii takka maal dhiisii takka isiin sii deebisa maal naan jettee turte ta'an dura tamaam jedhi ka afaan tan an dheeressu amma walumaa galaan mawdu'a sanii dhufe walumaa galaan yoo obboleessa kiyya ati mallaqa hin feeta waan kee namni waa dalagatee nyaataa dhiira waan kee feeta jaalaa hoo aadi si galee dhiirri baru waan ofii waan kiyya fedha dheetuma ija qabee aadi guyyaa diinlee namarraa fudhachuu ni jirti waan kee feeta marhaba meeqa feeta. Nasiima asirra la sibira hin jirtu bakka isiin jirtu ni beeyta ubbira maaf keettaa mi'eetu bakka isiin jirtu ni beeyta naaf himi waan feetu hagam feeta obboleessu hagam feeta. Amma eenyu takka si jedhisi. La dhiisa argina. La kaagaan feetaatti deemina. Ka birrii deemina. No balbala kana keessaa bayi balbala keenya keessaa bayi ta'uu samaata. Annam biraallee na nyaatu jira obboleessu gana qismii dhaqee suuraa isii guutuu wanni godhuuf loohaa isii maali hagga tasriihaa maaliin kana fixaaranii na fixuut jiranii sanatti nyaadhu. Tamam asanya rakkoon qabu okay. Dhiirota akkatti beekallee ni nyaatamti. Dhageeffadhu sanni beeka. Tamam. Anuu nyaatamuu dhufee gargaara. Abba mayaa ani iciiti kana sitti mul'atti miti. La. Kasanya rakkoo ka birrii deemina. La. San dhaga'e bakka dhaga'ellee dhaga'u. An qismiin biraa shan nyaatiini. Hoottu waan kee kiisa si kaaya. Nun xaarsin nutti illee hin dheeressin. Nutti hin dheeressinii isin jedha. Amma eenyu ergisi? Ha? Eenyu ergi? Maal goota abbaan erga boo? Dirqama beekuu barbaada qabbaa jira. Abbaan na erge yaa fi uumaa rakkoo sirra tokko sirra ga'u hin jiru nasiima. Rakkinni wanni sirra ga'u hin jiru waan kee. Akka rakkinni irra hin geenye Saba kee keessatti anammoo sabboontu yoo narka jiraate as narka argite. Serkatti miti. Sa dhugaadha. Osoo serka argeelee shimala kasi qaba. Yeroo dhageeffadhu yeroo ammoo narkatti argine yeroo ani waa takka ragaa hin qabnetti. Abbaan fedhee wanni ragaa qabnetti. Waan yoo ragaa qabaanne. Ragaa akkam. Ragaa yeroo sabboontu yaani mana kan dhuftee. La mana kanaa miti bakka itti quba qabduuf akka itti dhayxee fakkeenya bira itti ragaa qabaadhu. Ragaamu. Ragaa sanaa fiti. Yoo sanoo maal taate maal dabamta yoo san akka ani yoo sanoo akkam goote. Ani obbe kare waa takka waa. Ati kun mucayyoo guddifatta daa'ima ta'etti nagaa yoo guddifatte si wayyu. Ammoo. Egaa wayitti hin tarinii bilaashatti yaa kii qadiyyaa wayillee keessan seeniini. Maallaqa feetaa obboleessaa kiyya nas siima. Ammallee irra deebi'ee gisee kudhanii wal himuun. Akka nama himsiiftu tun. Tamam mee kennita mala. Mee kennita? Siif kenna. Mee kennita meeqa kennita? Eessarti? La mee kennita. Yaa kii siif kennaa? Haa kennitu natti himi yoo akka kennitu illee kaashii na mul'isi. Iddoo hin jirtu si eeyyamu si eeruu danda'a garuu mush dhaqee si mul'isa eeruu si kennuu danda'a malee ani harka illee keessan qabu garuu oduu dhagee jira bakka hin jirtu. Bareeda. Oduma san qofa karaa roomatti nama geessu haada duraa irraa wanna irraa baratan jedhanii rakkoon qabu.
karaan hunduruu baman nama geessa si Kanaafuu kana baruudhaaf harkaan deemu. meeqa feeta Waajjirri kama akkana oomat laa rakkoo takkan qabu na siima ajji yeroo gabaabaa yeroo illee natti hin dheeressin na siima yeroo illee natti hin dheeressitu yaada keellee jijjiirtu ammuma kaatee mallaqa illee kachisii godheetuma achumaan suuraan tokkotti hin dubbatin mallaqa ajjii kenneen illee bakka isin hin dubbattu doolara 3,000 ammas kenne ammas geessa. doolara 3,000 kamaali abbaa maali 3,000 kamaaliiti Kamaaliiti. Akkasii akkatti si mul'isu. doolara 3,000 nama dhufta Maali? doolara 3,000 moo ajjii Dhageeffadhu wanni kun anaa miti. Dhageeffadhu kawaan kana kan godhe. Yaa akki doolara 3,000 ammas kenniiti. maali Mucaa wallee dhageeffadhu ana bira illee jirtu bara ana eeruu. doolara 3,000 kamaaliiti abbaa ajjii namni doolara 500 200 illee jedha koomishiin isii kennaa raabara mucaa teetaatee la heerumsiisaa Xiyyaa dhibee sitti illee heerumsiisaan jiru. Dhageeffadhu ana bira illee jirtu angaruu mucaa iddoo hin jirtu. tamam si bira hin jirtuumi Iddoon hin jirtu iddoo badaa akka ta'e waan beekuuf obboleessi mucaa tan osoo siin waan hin jenne bakka isin akka dhaqabdanii fi maallaqa iddoo badaa bakka dhageeffadhu maallaqa iddoo kam jetti dhageeffadhu maallaqa san kan nyaatu ana qofaa miti yaani ijoollee itti kennuuf jijjiirallee iddoo badaa jirti siiga kanaafuu iddoo badaa jirti siiga lame mucaan dura bakkuma baree turte akka information qabutti amma immoo iddoon taane geessanii jiran jedhe doolara 3,000 amma yoo taphote dura dubartoota bira turteeyyuu iciitira wanni kun nama tokko waan kaa dubbattee naan eebbidha hin ta'u dura dubartii harkaa baatu ture amma dhiira bira geessanii jiran mucayyoo kanaafuu atamma doolara 3,000 gajjii dhiiti dhiira bira geessanii wallahi doolara 3,000 gadawannaa godhiiti amma iddoo si garsee dhattee bakka sanii qabu dandeessan wannaadha dhiira bira illee dubartii santu geessee mere dura dubartoota bira turte akka information qabatte ana ofii kiyaan garuu wal quba qabna malee bara sanuma ofii kiyya dhaqee ijaan hin garre information masan barbaada dura dhiira amma dhiira bira dubartoota amma immoo guyyaa lamaan kana guyyaa 3 gahee na tamam fakkaate bakka sabboontuun jirtu achirraa geessanii bakka biraa geessaniira amma dhiisa ajjina siima kalas bakka sabboontuun jirtu nan garsiisin duba deebi'eeyyu bakka dubartiin sun jirtu na geessi waan keen fudhatta as kendur nasiima dhagaye ana siima dhagaye an kalaamni kiyya kalaam waan kee ni jirti kan hin hojjenne ni jirti laala amma sii kenna bara nasiima dhagaye sii kenna osoo asii miidhaa waliin kaase amma seesa duuba doolara 3,000 ani baadhee ka deemu mootummaa naannoo yuunaan na seeta yuunaan nasiisa akkasii mire deemite amma gabbayi fuudhii kootu kalaas wanni biraan jiru amma nasi eega mana dhagee bakka fiddee fi as kenna maallaqa akkanuma haasuu mucoo fitan yaani information is gaafanne malee bar gurgurtii gabbara michoo bakka jirtu yuun beeyne doolara 3,000 sii kenna yaa kiyya kana keessaa bar wani nagaa yoo xiqqaate yoo kuma takka yoo ta'e kuma takka miti nasiima wani nagaa yoo ta'e kuma takka tuunoo hin dhayi tuunoo isa dhayi ati ciiti hunda wani nagaattummaa eessarratti akkam goota maalli sin haqa nan naga kaayee akkam nan nayi akkas taanaan sinumaayyuu lana siima ta eessa deemtam kottu yaa kee wala mee kottu mee dhageeffadhu siima obboleessa dhageeffadhu ani siima naa gattaay bareeda laa yaa kee gattaay akkanatti hunda gatta tamam mee gattaay yaa kee dhagaa jiranatti maal wali mee atama dubartii santu geessee mere dubartii sanii ka geessan moo si jechuun haani dheeraa nama duubaa qaba dhageeffadhu amma kunoo ajjina siimaa dhiis tana mumti amma kunoo eegalte eegalte amma obboleessa keera kijiba yaa obboleessi kee dhageeffadhu akka information jedhe malee amma cayyoo dhageeffadhu nama mana isii fuudhe nama maarri isii fuudhe hawwanni beeku hin jiru garuu akka haati barbaadaatu illee quba qabaate akka booda ani information jala deemee hubadheetiin arge malee waa takka wanni quba qabu hin jiru obboleessu kana beektaami kanaafuu atama kuma sadii qopheessite ammana jira naada wali sa'a biri qopheeffate wanni biraan jiru kana malee atama ani sitti meenan akkami amma yani hoqqoddee waan biraa yani akka haasa'ummaa maali sammuun qabdu namni keenya rakkoo nama keenya kun kana yoo isa yaadanillee waa wayitti mal kun hoqqodee waan biraa nama haasa'uuf mee kottu mee kottu wow mee kottu wow haji